Malee nama simmiine ifillee miine ammoo wanti adda agartee amma mucaa ijoollee caqee jirtu san irratti ijoolleen san eegaaniif waan san waliin goote guutuu ijoollee sanii waliin kannuudha qaban malee nama tokko qofa kannuu miti. Amma fakkeenyaaf amma raqamaa fi waan hunda umma waan sanii imma waan nama tokko qofa kannan qaalitti kiyya achirratti immoo hundi sunillee ibaajee qeetii hedduu galatoomi dhugaa rabbi hedduu sitiin qisiifadhee ammoo waan waliin godhan san namni eegaanii fi maa taraa takkaa hundooyne maa biraa uumaan dhaabbatin eega godheefu waan godhe san innis itti gaafatama mataa isaa fudhatuudha qaba. Ijoollonni waan san waliin godhan hundinuu waan san itti gaafatama mataa isaanii fudhachuu danda'uu qaban. Maate. Sanuma malee wanni gartee lubbuun namaa tafeet. Silkii isaatiin waraabamee ijoolleen ganda isaa harkamtee qabame inni sa'a qabametti mucaa kana hime. Mucaa kana qofaan maqaa beekaa ganda beekaa jee mucaa kana hime suuraa isaa kannee inni qabame immoo inni qabamee gandi isaa qabame isaatu kanna nama jeese tokkuma qabatan. Tokko maafi sadii qiinaa kan na deemannaa qabadhu gurbaan kuni arabtichi dubbiseetiin arabticha lakkoo isaan dubbisee ana ruux indak fi shuqul jedhiin gaafadhe afaan arabaatiin itti barreessee qolombee barreeffama isiniin fida rabbu. Akkana yennaaniin gurbaa kan beektaa hin jedheeniin beekaa sadii qiyyaan aan jee arabtichi jechuudha. Arabticha lakkoo isaa harkan. Akkas jennaan namaa eessa jiraan jeen achi jira hoogganaa mudiira ijoolleetiin aan jee. Duuba mudiira eegar kan maal goonaa ijoollee qaban ijoollee bishaan gurtuuf isa kan wanta godhe tasaa achuma dhiisa tasaa fitannee jirra. Tamma mucaa kanatti adeemu maatii. Akkas taanaan san hedduu bareeda eega gartee nama sun hundi eega inni bobbaase isuma qabatan rakkoon qabu san. Mucaa tokko kan namni hin beekne hajaffee baanteedha. Mucaa jaffee baanteedha. Mucaa muraata Adam jedhamu kan isaan laga darbanii jira laga san keessatti. Ragaa guutuu wajjin irra qabee jira. Waajjira aanaa gurbaat illee dubbiseetiin jira. Namoota waajjiraalee guutuu ittiin waliin quba qabate itti deemu jira jechuudha. Walaakin gurbaan maafiyaa guddaa wallaahi dabbaal jedhan gartuu. Namni dhiiga nama jeese jaa namni nama jeese dhufe. Si galee namni nama jeesee dhufe Oromiyaa nama gartee waan hin taane barreessu biloo qas jalaan irraa godhi biloo kun godhi nama gartee hojii dhiiga namaa dubbatan koflu. Ayye silkii biran turre amma dhufe ayye. Hojii silkii bira biloo godhi. Akkannitti afaan jabaatus ni argee amma namni fakkeenyaaf namni nama waa balleessee fi kana takkaa waa gaafateen argin dhuguma qaba jee duba irraa deemaa fi akkannitti gartee waan san kaaduu fi akkannitti godhatu sanuu nama hedduu waa balleesse Khaalid kiyya dhugaa rabbii dubbatuudhaaf amatteen booda biyya arabaa tana keessa bar wanni namni keenya ta'u jiru. Kijibni gurbaa kana uffata miicuu qote jeeqa gurbaa inni hadiidaan dura tumuu eegala. Namoota bar mucaa haqa rabbiin baasu namni humni soddomachi rabbi qabe ijoolleen dhumuma jirti amma sadii ijoolleen dhumuma jirti. Wallaahi maatii mucaa sanii ni sabbareen siin jee maaliif jennaan namootuma gurguddaa akka Hamzaa Shejjaa Beeddamiin Turaa gurbaan Kiingoo Jaanson itti gaafatamaa waajjira gartee Minisootaa keessatti namoota jajjabaa jechuudha. Gartee namni san hundi irratti hirmaatee gamaa gamana wal harka kannanii qoratanii harkanii isarratti kasi goofne malee gammeen mucaan san mucaa bishaan guuruuf fadhiiti tokko. Sanumaa maafiyaan gaarii mul'ataa tum dho'isu turte. Maafiyaan gaarii mul'ataa walaa feemasii walaa jinni dabbaal mataa tokkicha mangistii kana malee udaaneen tun hundi baalarra cabsu turte si galee muka qabattee udaantii ol beeyna. Boromsiin jiru. Guyyaa meeqa jala deemu jira maqanaa was kan nuti danii bar ammallee waan godhu laalla sunuu laalla Khaalid kiyya sanuu laal dadhabbiiteeti dhugatti imma namni gooda walii qabuun bareedaadhaami wooma mucaa ajjeefamee sanuu. Bal'aan jaan ati hoo? Anis biisi bilooqeen aan jaan. Maqaa kee kadhugaa? Kanuma maqaa kee kadhugaa. Laa kanaa miti gaaba maqaa dhugaa natti migaa. Namayyuu na beeku na akka feetee na beekti biisi bilooqu maqaan kee. No maqaa biyyaatiin baana bareedu. Dhaggeeffadhu namni miidiyaa nan beene jiru reefu siyalaan jira dhaggeeffadhu dubbiin sirraa gabaabsa gandaa fi maali ani dhalaadha waan takka nan qoratin micaa ibsa. Lagi bareedu I don't know qoy haasatu ol bara lubu. Dubbiitii maati fudhu. Qoy bitak. Qoy lubu qoy laal ajajameetiin deema osoo hin taane mareeddeen itti yaadee sagantii fedhe qoy. Ajajjiin qabuun. Qoy bitak. Akka ati feete takka akka ati xalabatteen hin deema osoo hin taane akkuma silaa dubbiin deemtu deemnaa. Ilmi namaa dura salaamtaa jira, nagaan jira, barbaruu jira. Okay, Khalid waan inni naagodhe isin naagodhe gutak. Galseeni suuraa isin naagodhe wanta. Ani nama ajaa'iba. Suuraa tiyya dhaggeeffadhu dabbaan waan takka ani dhalaa.
Koi beredu dala miti ada dala kayo federa konin jiru na abse kutak. Suuta hojjaa sona arti. Wanta konni bidde jirtu ayye. Ayye waata kan fidu ya. Anu maan fidu. Suuta hojjaa sona jarjarna. Sa. Sura profile si gatu kati sura sina kuda kutak. Video si bau takke. Dendes. Gobas. Jabdu kasaran ko. Harifa ummata. Isin dhaggeeffadha ifi wal gattanii namarratti ichi dhiibbaa oofina. Rakkoonta kan jirtu bareedu. Nura gatti rakkoon jiru nutumi. Anu natumi fiidum qaba naabani. Jabdu tun. Intala kana dana barbaadna tun amma hararge sirna. San jechuun aangoo Salmaan na bulchi. Hararge sirri ta'uu ne qabdu san. Dhugaa jaalatu san. Hararge teeti ya kamera naabani please. Sinun godha wallahi. Bagaara kai. Kiisingin si godha wana bule sirri. Biar kalau biar tani berapa. Gara kaisa. Tun hararge ko godha tun. Khadir martu jaalatti bootana mutiyo no bule khadir martu tine gartani. Hai. Khadir martu dhugaa wale dubbata wallahi. Mucaan obboleetii Khadir martu tun. Harargummaa biyya ta'u. Ililli salanummaa. Ta'eef saatii hundanaati magaafina gaafa dhufaatu baadhamma. Indiyaa abibti wala garra injinneerii kaameraa keetiin eegu jira bara. Lubbuu kaameraa fiidiyoo silaa kaameraa bikkaan jiru banee si garsiisuu danda'a gaara keessaa. Maal ati rukaa badanii isaa? Si garsiisa dhageesse. La araba wajjin hin gabbee gaafina gaafa. Yeroo takka naa mul'ise ayya. Isin mul'isuutiin gaafadhu. No yeroo takka hindi atumaan naan jennee lubbu. Suuraan jedhi jirti yoo feesan suuraa asirra maxxanse Khaalidee miti hoogganaan suuraan fiigu gabbuu suuraa diyaa fi diimattaanse Khaalid. Suuraan keenan dhufee jira fayyaa ta'e. Amma kan atumaan asirra dabarra. Gaafii akkati TikTok nama na itti. Agafee ta'e guutaa kasmarratti guutaa kasilachuu. Akka isin feetan hin jiru tartiibaan isilachuu. Akka feete ati isin dubbachuu hin dandeessu. Atillee isin dubbachuu hin dandeessu. Gammee duree wajjaa soyina. Easy. Salam alaikum. TikTok isaa amma seenee suuraa jala isinii Salam alaikum sister. Lubbu salam. Alaikum. Easy salam alaikum. Halo. Waalaikum salam. Naga. Waalaikum salam warahmatullah. Sagalee dhagaatu. Ini dagaa nagaa fayyaa mirkana. Akka ajaa'iba. Ayyee bakka jiraatti. Ati ijoollee isaati eessa dhalate harargeerra? Harargeerraa ijoollee Harramilleeti ati. Ganda soddaa kiyyaa oborraadha. Gootitti oborraa. Okay Harramillee ganda kami ijoollee oborraati? Ijoollee oborraa Harramillee siidaa ishee barree safara ijoollee na barbaachi. Saniin ala gaggaachi ati mindinoo yeellam. Fayyaa ta'e hangarmaa sirraa fedha galatoomi. Waan asii gaafachuu barbaadu nama gammee jaamuu fi ati gidduu hariiroon jirtu maali gammeen akkaawuntii tiktookii keessa ture yaani jalqaba irraa kaasee naa ibsi wal bartanii fi bakka inni jiruu fi bakka ati jirtu wal baroota keessan maaltu isin gidduu jirame haasaa keetiin barbaada. Maafi gammee wani nu gidduu jira yaani zeenii keessaan lubbu walii jechuu sanni beektaami. Habiibtiidha hayyee thank you. Osoo wal janaa jennu wal barre yaani janaa akkasiitillee osoo hin ta'in wajji haasoina wajjiin haasoina dawwala diin dawwalaa wajji haasoina. Dhaqeetiin yakuna shariyaa moobaayilii qabate. Ati dhugubatti intala bakri sabalooti bakka. Shariyaa moobaayilii fayyadama. Inni zeeni fayyadama naatti guutu jeetiin rasiida qarshii 20 jalatti argadee TikTok kiyya keessan aboo kijibni haraama dhaggeeffadhu naatti guutu illee hin jenneen ibsaan akka jennee TikTok harkaafuune malee. Ayyee. Muskeenatu. TikTok kiyya ifumaa fi naqeen. Nanaqii TikTok kana jennaanin ifumaa naqee anilleen kee isaa seen. Anamma TikTok suuraa isa barbaadan kana yoo inni gaa qulfii jala galfachuun beeku ketti qulfii jala galfatan hunda yaani osoo lolli kun hin tahin garsiiseetiin jira. Effi isaa seenee TikTok isaa keessa loogaat godhee seenee achi yoo suuraan jiraatellee isinii fiduu ni danda'a. Suuraa gammee yoo barbaadan. Gammee edaa kana kunoonaa dawwalee rakkoo keessaan jira rasiida naanaqinaan jechuu ture laal islaamummarraa kaafiran naa jijjiiru. Dhageessee micaa diini namaa safaataa hin taane bikka tanatti dhugaa himuudhaaf. Micaa arsii jedhin ajjeefne osi jammar gammeen fa'aa maallaqaaf ajjeesan.
wajji warri gartee maatarra taa'u arsii janiin qabne kijiba walirra hin qabina ijoollee biraatti fiddanii asirraan boboochisina miskiina dhugaan isinii hima. Gammeen ammatu siikee jira shabakarraa dhabamee shabakaan qabu edara siida naana qinaan jee anaa fi mootii wanni hani micoo dabbal hani yoo ati micaa kana rasiida neeyte naa fi ati amaaraa islaama jeetiin ani illee ida dhorke ani dhiisi suma salanii ati naana qinaan jee hanga namni shaadaa qabu takka naa kadhatee jalaa dinni eda rakkoo keeysaan jira jee yoo suuraa isaa feetan keetiin feesbuuk isaa loogaat godhee seenee tiktaak isaa seenee qulfii laa suuraa isaa isinii fida. Ansila suuraa isaanii qaba gadi hin buufanne effiin sanarraa buufate isinii gartee ibsaanii tiktaak isaa anaaf ta'e akka ibsaan tiktaak itti kannees naa hima isinii himaa dhaggeeffadhu ibsaanii dhiyootan waa hundaa miidiyaa kanarra jiran ni beektan akka gandummaa fi gosummaa Bannaa turabbi sodaadhu haasaa kana dhagee yoo fedhe dhaqee dilee jalaa godhaati rabbi jii suuraa sannaa barbaade yaa boleetti dhiyye taakira rabbumaa jii. Sii fida suuraa isaa ammaa feesbuuka isaa seenee sii fida warra bal'aa. Yaa haadhati yaa mummaan tana naasee dhufu bannaa taachuu ammaan nu gala jira bar nu gala jira. TikTok haa ta'u laa Facebook haa ta'u bannaa. Haa jiraatu ani edaan itti dubbadde sodaa gammee qabu haa jiraatu feesbuuka isaa nama darbuun beeku haa jiraatu gammee fannisanii an gammeen beeku. Shigaltee. Ayyaa mummaan tana na barbaade. Ibsaa dhiisaa anaatu tiktaak gammee keessaa loogaat godhee gammee keessaa darbee jechuun itti dhaqee inni kadhatee ibsaan itti kanne malee ibsaanis akkanatti itti hin kanne soba ana beekuun itti kanne an tiktaak isaa gammee dhoorkinaan sigaltee ayyoo tiktaakaati habba. Lakkoo isa bilbilee deemnisi bilbileen sanatti maku takka. Bilbilaa miti asnaappichaa wajjaa soine kijibni haraama amma guruppis godhuun hin danda'e isarratti ni jira shabakarra itti biraa keessa jira malee asnaappichaa yoo wali qabna amma guruppis godhuun hin danda'a. Ayyoo gutaka kana naa godhi bareedu tiyya inni TikTokii mataa isaa ni qaba turaan. Inni qabee anaa keessaa darbe malee ni qabu. Osoo qabaatuuti TikTok sun jawwaala gadi jira bisibira. FB isaa seeneetiin loogaat godhee fidaan jee bar. Ammumaan tana naa godhi bareedu. Okay seeniti mana piraayiveetii keessa naa barbaade ammumaan tana. Ammuma daqiiqa lama qofaan seega. Okay obsaa dubbiin baate fakkaatti. Deebisuun lammalaalee yeroon sirriiba. Maqaa nama jabeessaan qabii gadi. Sabboon tol deebisin dabbal. Sabboon tol deebisa. Sabboon tol jokol deebi. Hayya. Sabboon tol deebisa. Namni yoo namallee gartee hariiroo Indeemin. Taa indeemin. Amma bar dubbii abbaan itti mul'atee mi kalaas nuti ni rafna ganama ni dalagannaaf. Jaarsa qabdaa hin jeenaa si jaalate sagalee jeetiin nasa. Jira wallahi. Awwa jaarsa qabdaa yaa warra biyya natti gabbii miseenjara waan dawwala tokkotu. dabbal akka beekte qoyite dabbal Nabii baatiin jira nabii biyya ammaan tana. Mee sila namni maqaa nama balleessu baay'ee sabboon tun ol seentee Buka seeneetiin jira. Ayya sin deebisa. Abshir ayya daqiiqa lamaa si qanna. Akka beekte maal jettu Oi, alamutti koi nam tokko naasina. Akka beekte sabboon tol deebisoo dabbal. Sabboon tun ol deebisa. Yalla sabboon tu deebisa. Sabboon tun illee. Harkaan akkana fiifiitiin qabachuudhaaf inni qabnu si galtee.